Tole kaleessa waa'ee maalii baranne harka keessan baasaati nu yaadachiisa. Waa'ee maalii baranne kaleessa? Namoota harkan baasneen gaafadha. Nama harkan baasneen gaafadha jechuudha. Nama harkan baasneen gaafadha. Bashaatu ol ka'i meeti ol ka'i. Waa'ee maalii baranne kaleessa? Waa'ee maatriksii baranne. Waa'ee maatriksii? Gobos, excellent. Ta'i deebii. Gobos, kana maaf harkan baasne akkas sinii galee taana maaliif harkan baastanii? Harkan baastanii? Tole waa'ee maatriksii jechuudha. Tole egaa waa'ee maatriksii barannee warra toora kanarraa gaafadheera amma immoo warra toora kanarraa gaafadhaa jechuudha. Eenyuun gaafadhu maatriksiin maali? Waa'ee maatriksii baranne jette isheeni maatriksiin maalidha? Maalidha innee baranne? Warra harkan baasneen gaafadha ammas. Warra harkan baasne. Eenyuun gaafadhu? Excellent. Hundu harka baasaa jira. Hundumatu harka baasaa jira. Egaa hundi keessan harka baastanii warruma harka baase keessaan gaafadha toora kanarraa. Warra harkan baasneen gaafadha. Warra harkan baasne. Excellent. Abshaalu harka baaste? Kai mee? Maatriksiin maalidha? Maatriksiin maali? Bakka meeqatti qoodama? Mee ibsine abshaala. Harka baasuun kee moo natti tole? Maatriksiin barsiisaa bakka meeqatti qoodama gaafa jettanii innumne barsiisa kaleessa innumne. Innumne kaleessa? Innumne barattoota kaleessa innumne abshaaloon? Dhufeera? Kun dhuftee tasin jechaa miti abshaal? Dhufee ture. Innumne dhufee ture barsiisa. Jechuun koo barsiisa amma nachi taa'aa ture achi as darbe kanaaf yoo amma achi deebi'u. Asirraan taa'aa turte ammas darbite. Warra si gaafadhaa nachi ta'a. Rakkoon qaba abshaala. Mee yaali. Maaloo? Maatriksiin maali? Maatirikii kutaa 12ffaa. Qormaata kutaa 10ffaa. Qormaata kutaa 12ffaati. Maatriksiin qormaata kutaa 12ffaa. Waan kun beektu? Maatirikii kan jedhu. Out. Maal? Baay'isiin jedhe. Eenyuun gaafa warra harkan baasne. Okey, hundi keessan nu baasaa. Edii koo kai. Maatriksiin bakka meeqatti qoodama? Maatriksiin maali? Bakka meeqatti qoodama? Dubbadhu ka? Maal kolfitu? Warra kolfedan gaafadha ganaa gaaffii. Warra kolfaa jirtan gaaffii isin hin gaafadha. Otoo gaafatamtanii waa tokko hin beektan ofii keessanii. Mee warri gaaffii ani isin gaafataa jiru kun sinii galaan jirre warri isin dabbaraa jiru bahame warri barachuu barbaadan taa'a. Tole anamara namni tokko kilaasii keessatti warran sin dabbaraa jiru ennaan hunduma bahee namni tokko inni tokko faa bahee sin bahee barsiisa. Barsiisa. Dhugaa kaabuna kana. Asii dhugaatuma jirra. Immoo haalli baruuf barsiisuu kun haalli baruuf barsiisuu irra darbee nama waa'ee jireenyaa yaada. Waa'een baruuf barsiisuu dhiise man san duratti dubbisee dhufee barsiisotaaf beekumsa gumaachu amma jireenyi mataarra na ba'e. dhugaadha.
Mindaa keenya kana faana jireenya kana dhiibuu hin dandeenye nutam. Gaara Kilimanjaaroo dhiibuun hin danda'ama barsiisa. Tasayyuu yaadama. Hamma tokkoyyuu immoo ana wayyala. Anamma barumsa herreegaa gatiin barsiisuuf sammuun koo bal'aa. Laalime ati soosaalii barsiistee mataan sirraa dhume. Otoon fuudhiin jaarsa fakkaattee. Kana booddee amma fuudhuu yaaddaa barsiisaatti. Yaaddaa fuudhuu. Tasayyuu yaadama malee. Kamitti? Namni sitti heerumus hin jiru kana booddee. Dhaabattee hafteettaan bakka. Gaalan. Maaliif intinaan galtu? Gadaamii maaf hin galtu? Barsiisa malaaxummaa koo caalaa yaada kee malaaxaadha waansa. Maaliif yeroo ammaa kana keessatti እንደውም jaallatamaa kan jedhamaa jiru yeroo ammaa keessatti malaaxaadha. Malaaxaan jaallatamaa. Engadallee sooshaal miidiyaa kanarra kan naannee sana dhageessee. Baltaazaar. Namicha Baltaazaar jedhama. Isa sin taane kaati. Bar innillee dubartoota addunyaa hundatu isa barbaachuu qaban bar. Hin adeemu. Amma maaloo dhabeettaa inni gaarii ta'eetu Baltaazaar nama 400 qaba mitiire qaba. Ati garuu nama 4 isin qabdu qarshii 4 isin qabdu. Barsiisa akkamittiin barte? Dhaggeeffadhu. Maaliif yoo itti gaarii ta'eetu waa'ee mataa malaaxaa garuu namni mataa malaaxaa tokko nama siyaasaa ta'uu qaba. Nama aangoo guddaa qabu. Lama diyaaspooraa nama biyya alaa turee dhufu. 3 nama konkolaataa qabu. 4 nama dureessa gamoo gurguddaa ijaareeru. Mataa qofa si dhume. Amma yoo dandeessa rifeensa kee dhaabsifadhu. Taffedhii waa mallee fuudhii mana keessa kaa'i malee akka nama qabuutti sana mormituufi malee barsiisa. Rifeensa kee kana shamarraniif gumaachaa jirtaa tarii dhaabbataa jiru hedheenna shakkaani. Kutaa 4 gabbarsiista. An kutaa 5 olan barsiisa. Kilaasiinis immoo natti baay'atanaan. Miindaan koo dabaluun qabu atamma wal qixa ta'uu qabna. Abshaaloo kam Buna dhugaa jirtu? Buna dhugaa irra. Haa ta'u gaa. Kanaaf bira biraa mi'a naaf namni fidu hin jiru? Amma mataa na dhukkubaa jira. Mataa keessa na deeme jennaan buna kana barbaacha dhufe iyyuu. Yaaduma baay'istaa. Kilaasiin qabdu ati? Kilaasii qaba ture. Kilaasii ani immoo amma wayitiin qaba kilaasii biraadha. Takka boqodhu kotta xabshaalo. Amma boqonnaa booda herreega qabdu miti? Herreega qabna. Herreega qabnaan barsiisa. Ijoolleen jiru? Jiru. Akkas miti? Annan deema. Silaasin warri kutaa 4 gadi barsiistani. Jedhaa. Toluma nyaattu sin. Nan irraanfadhe. Maal isaaba? Herreegan kaffala. Kottu herreega fudhadhu. Nan kaffalaan isa. Rakkoo qabu dhiisi. Barsiisa ana kaffala isa. Barsiisa nan kaffala isa. Dhiisi. Isa barsiisa natu jira. Natu jira. Lamaan keessa nu dhiisa natu kaffala. Kottu herreega nan kaffala. Uy ati immoo maal qabdaa kaffal? Afaanuma nutti jira nan kaffalan. Kanaafillee bunaafillee. Rakkoo qabu dhiisi nan kaffala manu mee qarreega kee. Ana kaffala barsiisa. Natu kaffala barsiisa. Rakkoo qabu abshaalo dhiisi. Isa barsiisa. Dhiisi abshaalo. Ana kaffala. Ana kaffala. Dhiisi ati maal qabdaa kaffal? Kaffaltaa abshaalo. Haa ta'u gaa. Jedhi galatoom. Jedhaa barsiisa. Kilaasiin qaba gaa wal agarra. Haa ta'u. Abshaalo galatoom. Ayyee. Kan buna lama kan qof kan barsiisa. Lakki bar 50dha. Kan saaniidhis kan saanii kan qof kan barsiisaa malee kan saanii sana kaffalatanii. Kan saanii malee bar barsiisaan 4 dhuganii. Maal ta'e? 50dhan jedhe ankee fi kan barsiisaa inni 4 dhuge waan ta'eef. Barsiisaan 4 dhuge? Barsiisaan 4 dhugan. Kanan jedhan? Bunuma bulluqaa dhuge moo bishaan nyaata ilaatanii fi? Bunuma dhuge. Amma kana sheemis hin qabu reesin gaafa dhuftanii bubbuustanii bishaan amma kana dhugu. Maal goonee nuti hojii keenya waan ta'eef buusuuf hin Maa hojii keessan ta'e turime bishaan see hin jedhan bishaanii bunni keessanii. Oduutti deemu. Naawwana gubaa waan keessaa akka bittiin gubi. Naawwana gubaa bunni isaa. Kana jedhan. Ibitti wajjin jiraatte hin jedhan kana wajjin. Maalu abshaaloo namichi mana farsootii ari'ame bar buna akkuma farsootti bariitiin kan hin dhugu. Mana farsootti dhugamuun. Akkuma farsootti buna wanta inni dhuguu fi farsoo dhuga ture. Mana farsootii ari'ame inni kaffaltii waan kaffalu dhabee mana araqee kanaa tumamee ba'a bar. Mana farsoo. Isaaba farsoo dhugee baree fi inni gara nama allaafu amma maroomsaa na rakkiseem. Maal kan kashalabee namaati bar. Dhugaadhaaf kana maal buna namni buna waan kaffalu dhabee akkas dhugee araqee dhugee tumamee ari'amee amma buna akka farsoo natti dhugu jalqabe. Farsoo seeree buna kana Akkuma farsoo ta'e ittiin himtanii isin bunattanii bare. Maal goona. Namni buna afur dhugaan jedhaman kanan jedhu barsiisa. Isin meeqa dhuddanii? Ani maa sadiin dhuge abshaaloo. Maal gooftaa gosin yoo hin caaltana.
Lamaan keessan hin caaltan. Mana barsoon ture malee Deemoo wal miindaa keessan meeqan jedhaan. Mindaan keenya asumatti beektura maal godha saba. Is haasoo wayya. Miindaa keessan gadi bu'uun kaffala. Herreega. Soddoma. Soddomadha. Barsiisaa kiyyaas kaffalaa rakkadheen. Ayyaab shaaloo. Kiyyaas kaffalaa kaa. Barshii markaa fuudhi maa isaa yoo siin dabarsee dheeramne. Maal situu na kaffalee deebi. Saarii jechuun markaa fuudhi. Namaan kaffalan seeqa yooma narreedhaaf yooma sangaasee yooma sangaasee innoo laga bishaatti geessuun nurra ture. Reefu bartaa. Maal? Tokkoffaa baate siin jedhee raab shaaloo. Naan kaffaltanii. Ay walii irra gidaniitu sin. Diddanii? Ejjen. Wayyaan. Ay galatooma. Kana immee kana jedhu barsiisaanii barsiisonni isin matur gaaf guuraa jira ka birrii isaanii. Amma irra kanaa kenni. Amma 20 qabiiti meeqa ta'a? 30 ta'a. 30 ta'a. 30 ta'a. Gaafa mana barumsaa galuu sii kenna gaa dhumarratti gaafa bee. Danda'ama bara akkas. Barattoota markaanii maa godhee Sin eega yaa toles. birsa deemana bakkeetta bee. Kana jedhan maal egaa barsiisonni keenya silas miindaan qabani yoo isaan 4-3 dhugan itti murmurinaan dhumeedha. Numeedhi maal? Amma yeroon Kana jedhan bunumaan jiraata kan nyaataa shiroo fayyadaman yeroo hunda. Isa waan hin beeku amma herreega koo booda akka irraanfattee hin deemne sin eega. Haa ta'u gaa mana qabdaati. Mana ijaarrattee birrii barsiisotaatiin. Mana qabdu Manatti. lakki lafa. Bitanne birrii barsiisotaa si guuraa oola. Bashaatu qabxii kee laallachuu dhufte lakkoofsa meeqaati? Lakkoofsa lama. Lakkoofsa lama. 46 dhibba keessaa 46 qabda. Dhibba keessaa 46. Maanni barsiisa? Maaltuun jedhee Bashaatu? Qabxiin koo baay'ee gadi bu'e. Qormaata yeroo darbee koo guutuun argadhe. Ay Bashaatu. Deemi jakoo dura. Barsiisa. Diiku. Lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa Qabxii kee laallachuu dhufte? 39 dhibba keessaa 39 qabda. maa inni barsiisa? Maaltuun jedhee diiku? Gaafa namni gattaa'aa baradhaa gaafa barsiisa hamaa gochuuf dheenga dammani warri sin dabbaree bahaa jennaan hundi keessan dirristanii kilaasii keessaa yaatan. Hammam akkasiin barumsa kanaaf hammam akkasiin jibba qabdan mul'isa kun immoo siigalee diiku. Otooma ta'ee atamma 39 fidde miti dhibba keessaa 61 otoo fiddeetta ta'ee koo waan gaariidha. 61 bestiitu. Hiriyyaan kee ati garuu dhibba keessaa 61 dhabde. Barsiisaa maaloo itti naannoo ijoolleen baanan hin beekne malee akkasitti barsiisaanii nama barumsa jaalatudha barsiisaa akkam. Xumureera Ediiko. Xumureera siigalee deemi jakoo duraa. Maanni sadee beertaa? Qabxii? Qabxii dhibba keessa laalaa fireeji. Dhibba keessa laalaa. Dhibba keessa laalaa meeqa deebiste moo? Haa ta'u waan fuulli kee waanuma deebisnee fakkaata. Argattee dhibba keessa meeqa deebiste? Dabartee moo kufte? Qabxiin koo baay'ee gadi bu'aadha. Gadi bu'aadha? Dhugaadha. Dhugaa. Barsiisaa. Abshaal. Qabxii. Qabxii kee laallachuu dhufte? Lakkoofsa meeqa? 8. Akkuma nama qabxii qabu laallachuu dhufte ka? Barataa miti maaf hin qabu re? Barataa miti? Abshaaloo. Yoo dhiiste hoo maalsaa laaltaa tam? Meeqa? Dhibba keessaa 29 qabdi. Hinnaate gaa amma gaa? Qabxii dhabde gaa? Akkuma barataa hojjete yeroo wayyoo in ashakilik kalb. Kilaasiin ati galte guyyaa lama hin caalu. Guyyaa lama ishee galteyyuu gaafii mataana dhukkubaa, gaafii fincaan naqabee, gaafii barataa loltaa, gaafii barsiisaa biraas si ari'ee kilaasii haftaa, gaafii dabtara manatti irraanfattee dhuftaa. Kanaafi qabxiin ati qabdullee 29. Qormaata laman qabdu na biraa. Zeeroodha qormaanni lama. Meeqa keessaati? 20 keessaa 29. 29. Dhibba keessaa 29 71 dhabde. Sittin himan. Namni 71 fidaati immoo garagaltoo 71 dhabde. Wayyoo nan shakki natti agarsiisame waan hin deebisa. Nan shakki? Maalan dhabi natti agarsiisame. Qabxii kee shakkite dabtarii 5 qabe. Wayyoo. Assaayimentii 30 keessaa isa biyya assaayimentii 25 fide 30 keessaa meeqa fiddeet? 9 fidde. Wayyoo. Qormaata 20 keessaa meeqa fidde?
sadii fidde. Wayyoo. Eh? Wayyoo. Faayinaalii 30 keessaa meeqa fidde? 7 fidde. Wayyoo. Eh? Wayyoo. Dogoggoreera. Wayyoo. Dogoggoreeraan jedhe qabxii kee. Barsiisa maaloo barsiisa Naaziriisaa. Maali deebisa gadhiibbaa keessa amma xiqqoo isin gadhiisu barsiisa maali barsiisa maaloo Naaziriisaa. Yoo hojjette na gaddisiista malee ton hojjetin nan Barsiisa gaddisiista. maali barsiisa immoo. Abshaat ija koo duraa deemi. 29 qabde ija koo duraa deemi. Qayyii keessa jirta. Tinaan guutuure. Kanatiin hojjenneen sii guuta. Maali barsiisa maali Eh? maali qayyee jala na baasa. Qayyii jalaa na baasa. Eh. Ta'i hojjettee baata qayyii jalaa. Ana barsaa boodanaatu qabxee tolaa sii kenna. Diimaa jala na baastanii jedhe maali. Diimaa jalaa hojjetanii bahu. Sii galee hojjetanii bahu. Nanni kaminaa ka barsiisa abboo maaloo dha. Nanni kamina. Nanni deemiti qabdii alaachuu deemiti. Deemis. Deem barataan ittaanu dhufee alaallatu. Maali isin deema ka. Deemin jedhe Abshaal. Deema nanni kaminaa ka. Deemiti adda kabuu isin barbaachisu baga. Kaacala maal nagashitano. Xumureera Abshaaloo hin sochoonee ammayyuu. Diddeereem dabaltu. Out. Qayyama jala baasa deebisa galan dabbaru. Abshaal. Atabu gaa kanan jedhu. Rakkina qabu. Akkuma nama qabxii gaarii fidee kokkolfaa hiiku. Baay'eedha niyyuu. Diddeema sagal moo? Siif immoo baay'eedha. Baay'eedha niyyuu dhugaa. Hojjeteen fideem dafqeen fide isheeyyuu. Dafqeen fide hinanni akka namarraan. Nengadoo qofa caaltuu faara boonsaa farraatirraan kan hafe. Deemin sin jedhe. Atabu gaa. Deem. Al shakkilik.